Akkam jirtan hordoftoota koo dhimmoota wayitawaa biyya keenya irratti odeeffannoowwan adda addaan isinii qooda hanga xumuraatti nooliin turuudhaan akka hordoftaniif kabajaan isin affeereera turtii gaarii. Irratti wanni kaasuu barbaade Itoophiyaan balbala galaanaa argachuun dirqamadha mata duree jedhuun waan qophaa'edha. Itoophiyaa fi Ruusiyaatu waliif mallatteesse tibbana dhimma maalii irratti jechuun keessan waan hin oolledha. Biyyaaleen lameen dhimma galaanaa irratti waloon hojjechuuf walii galan. Humnoonni galaanaa Itoophiyaa fi Ruusiyaa haala damee kanarratti waliin hojjechuu danda'an irratti mari'ataniiru. Erga mari'atanii booda immoo tibbana walii galtee mallatteessuu isaaniitu dhaga'ame. Humni galaanaa Ruusiyaa tumsa gara fuulduraatti humna galaanaa Itoophiyaa waliin qabaatu irratti mari'achuu odeeffannoon raayyaa ittisa biyyaa irraa argame mul'iseera tibba kana. Diinni Itoophiyaa kana yoo argu egaa rifatee hollata yaaddootu itti hammaata. Akkuma bari ammoo Itoophiyaa keessatti hokkarri akka babal'atu taasiseen sochii Itoophiyaan balbala galaanaa argachuudhaaf gochaa jirtu gufachiisa jedhee yaade. Tibbana diinni waanuma yaade karoorfatee hojiirra oolchaa jira. Sanuu ani gufuu waliigaltee nagaa Piriitooriyaa miti jechuudhaan waakkachaa karoora qabate immoo hojiirra oolchaa jira. Tibbana gara kaabaatti maaltu ta'aa jira? Isin quba qabdu laata? Wayyaaniin akkuma bartee shira ittiin beekamtu keessaa ba'uu hin dandeenye shira dhuma hin qabne abbaa ishee gudeeda isaa keessaa baateetu barsiiseen abbaan wayyaannee Shaabiyaadha. Shaabiyaatu kunuunsee guddiseen kuni haqa hundumaan beekamudha. Akka tibbana himamaa jirutti firummaa dur qaban yaadachuudhaan waliigalteedhaan socho'anii mootummaa Itoophiyaa amma biyya bulchaa jiru irratti dhiibbaa geessifna jedhanii wuxiffachaa jiru. Inni waakkachaa jiranis irra dibaa akka ta'e beekamaadha. Shaabiyaan waan kana keessaa harka guutuu akka qabu ni shakkamu. Wayyaanneen waliigaltee nagaa Piriitooriyaa guutummaatti akka hojiirran oolleef sababoota garaagaraa uumuudhaan wuxiffachaa turte. Iccitii ishii hundammoo Obbo Gitaachoo Raddaa ibsa tibbana magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatan Addisitti kenneen saaxileera. መቀለ ተቀምጬ ሚዲያ በመጣ ቁጥር አምባሳደር በመጣ ቁጥር ፌደራል መንግስቱን በስፋት የወቀስኩበት ጊዜ በቂ ስለሆነ አንዳንዴ ትንሽ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያስፈልጋል። በራሳችን ጥፋት የተፈጠሩ ነገሮችንም ጭምር ለፌደራል መንግስቱ እየሰጠው መቀጠል አልችልም። የተፈናቃዮችን ጉዳይ መመለስ ፌደራል ጋር ማልግባባቸው በርካታ ነጥቦች ቢኖሩም ፕላን አውጥተን ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንግባ ካልን ከተስማማን በኋላ ያስቆመው የፌደራል መንግስት አይደለም፣ ራሳችንን ያስቆመው። ፖለቲካ ጥቅም ይገኝበታል። ማና አጀንዳ ይሆናል። ተፈናቃዮች ከተመለሱ ተፈናቃዮች እኔ ጥብቅና መቆም ገሌማ አሳልፈው ሰጥቷቸዋል፣ መሬት ሸጧል እያለ ወሬ ሲፈበርክ የሚለው ኃይል አጀንዳ ያጣል። አጀንዳ እንዳያጣ ተፈናቃዮቻችን ድንኳኑ ሲሰቃያሉ። Qabxiiwwan waliigaltee nagaa Piriitooriyaa irra taa'an tokko tokkoon akka hojiirra hin oolleef nutu gufuu ta'aa ture jedheera Obbo Getaachoon. Dhugaawwan namtichi kun sababoota amansiisaa ta'an tarreessuudhaan hime waakkachuu fi fashaleessuun hin danda'amu. Wayyaanneen kana gochuudhaaf humna hin qabdu. Filannoon dhumaa amma qabdu abbaa ishii Shaabiyaatti michuu qofa akka ta'e gochuma raawwachaa jirtuun mirkaneessite. Diddaa mootummaa federaalaa irraa qabdu gochoota seeraan alaa naannoo Tigraay keessatti raawwachaa jirtuun qabatamaan mirkaneessitee jirti. Ammaaf wanti gochuu dandeessu kanuma qofaa waan ta'eef kana raawwachaa jirti wayyaanneen. Ragaan qabatamaan kana caalu eessaa dhufaa? Caasaan mootummaa yeroo ce'umsaa naannoo Tigraay akka diigamu taasisuun namoota ofiitiin guutuun akka Obbo Getaachoon himettis waajjiraalee cabsuudhaan chaappaa hatuun fedhii hattummaa ittiin beekamtu guuttachuurraa madda. Gochoota seeraan alaa kana raawwachuudhaaf warri wayyaannee sababa quubsaa qabatamaa ta'e of harkaa qabu.
Waggoota hedduudhaaf yeroo taayitaa biyya bulchuu qabatanii turanitti biyyaa fi uummata saamaa turan. Qabeenyi mootummaa fi uummata Itoophiyaa irraa hataa turan ammoo qabeenya dilbii mararuun akka horataniif isaan gargaareera. Finfinnee dabalatee magaalaawwan Itoophiyaa hedduu keessatti maqaa adeemsa seera qabeessaatiin gamoowwan fooqiiwwan hedduu ijaarsisan qabu. Qabeenya kanaan fayyadamuudhaaf ammoo mataa biyyaa Finfinneetti deebi'uu barbaadu. Haala salphaa ta'een akka hin deebineef gufuu cimaatu itti uumame. Mootummaa jijjiiramaatu gufuu wayyaanee ta'ee jira. Gufuu mudateen kana warri wayyaanee mala kamiinuu fayyadamuudhaan of duraa buqqisuu barbaadu. Gufuu cimaa salphumatti shiraan buqqa'uu hin dandeenye. Hanga yoonaatti waan danda'an hundaan yaalaniiru. Gufuu mudateen buqqisuudhaaf hin dandeenye. Fedhii qaban guuttachuu dadhaban. Abdii kutachuudhaan adabatanii taa'uunis itti ulfaate. Yakkoonni suukaneessan garagaraa erga taayitaarraa bu'anii gara Maqaleetti galanii booda raawwatanii fi raawwachisiisanis sammuu isaanii jeequudhaan boqonnaa isaan dhorke. Nagaan bu'ee haalli tasgabbaa'aan yoo uumame ammoo guyyaa tokko seeraan gaafatamuun keenya waan hin oolle ta'e jedhanii yaadu. Uummanni Tigraay ijoollee isaa jalaa ficcisiifneyyuu nun teessisuu yaaddoo jedhu qabu. Sababa yaaddoowwan hedduu sammuu isaanii dhiphisee qabeen dirqamuudhaan Shaabiyaatti lammata michooman. Mootummaa Itoophiyaa badhaadhinaan durfamaa jiru fonqolchan malee haara galfii akka hin argannes amanan. Falli xumuraa qabnu Shaabiyaa wajjin michummaa keenya haaromsfannee Abiyyi fonqolchina. Saniin booda wanti hundumtuu salphaadha. Shaabiyaattis deebinee haleeluu dandeenya jedhanii akka karoorfatan kan saaxileen miseensuma isaanii Jeneraal Saadiqaan Gabratansaay akka ta'e beekamaadha. Egaa amma Itoophiyaan iddoo durii hin jirtu. Isaan idduma dhaabbatanitti waan hafaniif tooftaawwan duubatti hafaatti fayyadamuudhaaf uuxifachaa jiru. Shaabiyaa fi wayyaanneen dhaabbilee tooftaawwan durii qabachuudhaan dulloomanidha. Dulluma keessa jiraachaa Itoophiyaan balbala galaanaa akka hin arganne taasisuun gonkumaa waan danda'amu miti. Jaarraa 21ffaatti wanti hundumtuu akka ittiin raawwatamuu danda'u waan hin beekneef mala duriitti cichuudhaan raakamaa jiru. Ammaan booda humni mootummaa jijjiiramaa dura dhaabbachuu danda'u gonkumaa hin jiru. Karoorri balbala galaanaa argachuudhaaf qabames guutummaatti hojiirra oola. Seeraanis ta'e seenaadhaan Itoophiyaan balbala galaanaa ofiin bulchuu qabaachuun ishii dirqamadha. Humni fedhii kana dura dhaabbachuudhaan duubatti deebisuu danda'u gonkumaa akka hin jirre hubatamaa jira. Waci amma gamaa gamanaan dhaga'amaa jiru fakkeessaadha. Kan humna qabu miti. Fedhii balbala galaanaa ofii qabaachuu uummata Itoophiyaa fi mootummaa Itoophiyaa dura dhaabbachuu eenyullee akka hin dandeenye mirkanaa'aa dhufeera. Jaanjoon akka dhabee raakamaa jiru Dabratsiyoon Gabra Mikaa'ilis kana gochuu hin danda'u. Diddaan garee Dabratsiyoon mootummaa Itoophiyaa irratti mul'isaa jirus wanti fiduu danda'u gonkumaa akka hin jirre hubatamaadha. Hordoftoota koo kabajamoo waan na dhaggeeffataniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'a.